jirtu ini keenya mallattoo dhaloota baruuti. Hidha haaromsaa guddicha magaalaa. Hidha haaromsaa iddoo fagoo irraa asitti argamanii waliin deeggarsa keessan ibsuuf baga nagaa murtan anaadufi baga gammatan jechuu barbaada. Garan diimaan keenya warroota magaalaa Qarcaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan itti argannu godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti arganna. Kolwa miidiyaan Turkii sababa hidha haaromsaa wal qabate. Jaalo ergaa gaangee nate. Warra jilaati fardi tamiin oola. Jaalo gadabi muummee lafaa. Bulchiinsa ganda gooroo guddinaarraa akkaataa ittiin gara bulchiinsa magaalaa Bulee Horaatti uummanni bulchiinsa ganda gooroo guddinaa imalaa jiru baay'ee namatti tola. Abbootiin gadaa aadaa fi shoobamanii akkasuma haadhotiin teenya siinqee fi qabachuudhaan dargaggoon qaxaleeyyiin aadaa fi boonaa jiranii waaw baay'ee namatti tolti. Hidhi keenya tokkummaa keenya. Hidhi keenya irree keenya. Hidhi keenya mallattoo dhaloota baruuti. Hidhi keenya mallattoo dhaloota baruuti. Hidhi haaromsa keenya. Humna keenya akka ijaarame. Mallattoo dhugaa Afrikaanotaati. Hidhi haaromsa keenya. Humna keenya akka ijaarame. Mallattoo dhugaa Afrikaanotaati. Hidhi keenya. Leenjii keenya. Hidhi keenya. Waraana keenya. Hidhi keenya. Ani maqaan koo Mulgeetaa Roobee Dubee dhaba. Godina Gujii Lixaa magaalaa Qarcaa bulchiinsa magaalaa Qarcaa irraa dhufe. Sababi dhufeefilleen Abbaay kun hin ta'u jedhanii bara Haile Sillaasee yaadanii dadhabanii bara Dargillee yaadanii dadhabanii bara Yaadagillee dadhabanii qarshii karaa balleessani. Dr. Abiy Ahmediitiin wanti hojjetamee dhumachuusaa dhaloota haaraa analiizim ilmee diyyaalee seenaa haaraa ta'a jedheefi wanta kana gammachuu dhufe. Itoophiyaa hundi kan jirtan dargaggeessi jaartaa jaartii maka gammadanii jechuudhaan bishaan garaana kana bichaa dandeen gara wadabiilleen akka nu darbitan baantu dabarfachuu barbaada. Garan diimaan keenya warroota duruuyyuu isheen gurgurame ammalleen teenaan wareegama lubbuullee wareegama qarshiilleen teene akka garan diimaan Itoophiyaaf deebi'uu barbaadan. Maqaan koo Saaboo jedhama. Guyyaa har'aa guutamuu yookiin eebbifamuu hidha haaromsa laga Abbaay sababeeffachuudhaan wirtuuleen magaalaa Bulee Horaa keessatti argama hundi isaanii gammachuu isaanii dhaggeeffataa kan jiran. Sababni isaa hidhi haaromsa guutamuu hidha haaromsa laga Abbaay kun injifannoo Adawaa lammaffaa uummanni gurraacha argamsiisa waan ta'eef nutis akka leenjistootaatti yookiin akka maarshaalaatti magaalaa Bulee Horaa keessatti argamu ganamaan kaane gammachuu keenya agarsiisaa kan jirru jechuudha. Guyyaa har'aa kan nuti agarsiisaa jirru gammachuu guutamuu hidha haaromsa laga Abbaay akkuma jiru ta'e jaalala ispoortiin agarsiisaa kan jirru. Ispoortii qofa osoo hin ta'in jaalala biyyaas qabaachuu keenya kan agarsiisu ta'uusaa akkanattiin agarsiisaa jirra jechuudha. Ulfaadhaa galatooma. Maqaan kiyya Wongeelaawii Asshaaloo Yaadateen jedhama kan dhufe magaalaa Qarcaa mana sagadaa humna jecha waaqarraa dhufe. Wanni ani dhufee fi wareegamni hedduun namni hedduun irratti wareegamee hidha laga Abbaay guddichaa eebbifamuu sababeeffachuudhaan gammada natti dhagaamee kolbaa wajjin ibsachuudhaaf dhufe. Maqaan kiyya Daaduuni Abbaa Doolaati. Maqaan dhalootaa Godaanaa Zagni Kutataani Kawoloof tokkummaan biyya marra'u Dr. Abiy injifatee waan mirkeesseef guyyaa har'aa gammada kanaaf dhufneerra. Guyyaa har'aa kana akkuma beekamu hidha haaromsaa guddichaa magaalaa Bulee Horaatti baanee jirra. Akkuma beekamu uummanni magaalaa keenyaatii fi ispoorteenyoota magaalaa keenyaa hundinuyyuu keessattuu warri teekwaandoon bifa ho'aa ta'ee fi bifa jaalatamaa ta'e kanaan baay'ee deeggarsa isaa mootummaa fi faana mootummaa fi filate faana mootummaa uummataa ta'e faana bifa kanaan bahee sagantaa bareedaa kana magaalaa keessatti gaggeessaa jira. Dargaggoon jechuun qabeenya biyya kanaati. Dargaggoo jechuun qabeenya uummataati waan ta'eef dargaggoon keenya immoo akkuma jedhaa jiranutti nutis akkuma qabnutti dargaggoon keenya hundi isaaniitu
ummata magaalaa keenyaa waliin hirmaatuudhaan deeggarsa fiinii dhageessisaa jiranii hidhaa haaromsaa guddicha kanarratti sagantaa bareedaa ta'e kana gaggeessaa jirradha. Horaa bulaa deebanaa kolbaa miidiyaan illee immoo galatoomaa isin jenna ulfaadha. Aadaa Oromooti buqqee qabannee imuu naqannee waan mulu itti boonnee bakka bashannannee iddoo kana mudhanne. Abbaayaan giddibi kullee hidhannee ittiin xumuranne dubartoonni teenya hanfalaa qaddurra abbootiin teenya waan qaddurra boontee abbaayyaa teenya laga keenya hiitee ittiin xumurtee waan kanaaf gammada kanaaf ittiin bashannanne. Baga ayyaana eebba laga hiisa Abbaayii hundi keenya dhaqqabne akka Itoophiyaatti Oromiyaan nuti Oromiyaa keessaa tokko waan ta'eef akkasitti bareeddee dubartooti keenya akka magaalaa Bulee Horaa akka bareedu kanatti kunoo qophoonne eebba isaatiif dhiyaanne baay'ee waan namatti tolu waan nama bareedu dhalooti kun hundi dhaqqabatanii namni hundi dhaqqabatee laga hidha haaromsa Abbaayiitiif jennee eebba isaa dhaqqabnee baga gammaddanii baga gammanne hundi kennaa jechuu barbaada. Asirratti dabalee dhalooti marsa itti aanu hundaaf gahee guddaa muummichi kennaa ministeera Itoophiyaa gahee guddaa dhalootaaf qindeessee gahee guddaa dhalootaaf dookimeenti godhee waa ol ka'ee fi baay'ee nutti tolee nuti karaa dubartoota magaalaa Bulee Horaatiin baay'ee gammanne baay'ee nutti tolee galatoomaa ulfaadha. Maqaan kiyya Buzuun Hayyatamu. Aanaa Abbaayyaa irraan laga Abbaayii eebba isaatiif kana callaa doon ta'in lagi diimaan akka itti fufuu itti yaadanna jechuudha. Maqaan kiyya Goolloo Xila'uu jedhama. Aanaa Dudda Daawwaa ganda Burkutuu Magaadaa irraa dhufe gammada hidha laga Abbaayii kanaaf hirmaannee gammadiisaaf nutti dhagaatame dhunne amma achillee itti akka fufuuf gammadaa fi ciminnaaf ijjannoo guutuudhaan asitti argamne jirra. Maqaan kiyyaa Toonnaa jedhanii ganda Burkutuu Magaadaatti aanaa Dudda Daawwaa irraa dhufe. Dhimmi dhunnee fi dhimma haaromsa hidha guddicha laga Abbaayyaatti dhunne. Laga Abbaayyaa kun ijaaramuu isaatiif eebbifamuu isaatiif gammada guddaa qabna. Gammada guddaa qaba jechuudha. Kanaaf kanaa miti galaanni diimaan hafellee akka nuu hidhamuuf abdii guddaa fi yaada guddaa qabnaa jedha. Galatoomaa fixadhee jira. Jirtu umurreerra jirtu Abbaayii umurree gara laga diimaa ce'uuf daandiirra qophiirra jirta Bulee Qayyaa yooyyaa Bulee Qayyaa yooyyaa harkaan mirga yooyyaa